Akka magaalichaatti kenna tajaajila iddoo tokko teknooloojiin deeggarameen hawaasa fayyadamaa taasisuun danda'ameera jedhan kantiibaan magaalaa Adaamaa Obbo Haayiluu Jaldee. Waajjirri kantiibaa fi seektaroonni magaalichaa garaagaraa guyyaa kenna tajaajila iddoo tokkoon abbootii dhimmaa keessummeessaa oolaniiru. Kantiibaan magaalaa Adaamaa Obbo Haayiluu Jaldee kenna tajaajila iddoo tokko teknooloojiin deeggarameen hawaasni tajaajila si'ataa akka argatu taasifamaa jira jedhan. Karoora bara kana qabaman keessaa kenna tajaajila si'ataa fi qulqulluu kennuu, hojmaata idileessuu, ammayyeessuu fi fooyyessuun qabatee cimee irratti hojjetamaa jira jedhan. Hangamillee tajaajilli kenninu si'ataa fi dhaqqabamaa yoo ta'e, yoo hin galmoofne, yoo hin beekamne, tuttuqqaa namaarraa xiqqeessaa yoo hin deemne rakkoo hiikuu hin dandeenyu jechuudha. Kanarraa kaanee dijitaalessuu irratti tajaajila kenninu gara oonlaayin toora irratti akka jijjiiramu gochuu irratti, asisoo dhufe dhimmi akka galmaa'ee beekamu gochuu irratti, seektarootaaf dhimmoonni yoo kennaman galmaa'ee akka hubatamuu fi abbaan dhimmaas iddoo jirurraa gaafii dhiyeessee deebii argachuu akka danda'u gochuu irratti yaalii gochaa jirra. Jalqabbiiwwan bara darbee eegalle bara kanas irra caalaa babal'isaa itti deemaa jirra. Guyyaa fulbaana 3 bara 2017 irraa eegalees tajaajilamtoota 7,000 ol keessummeessuun akka danda'ames himaniiru. Gamoo kanarratti manneen hojii jiran hundi iddoo tokkotti dhufanii kenni tajaajila iddoo tokko hojiirra oolee jira jechuudha. Abbaan dhimmaa gamoo kanarra deemuun osoo isan barbaachisin galmaa'ee dhimmisaa beekamee achumatti manneen hojii hundi dhufanii tajaajila akka kennan hojii hojjetameen dhimmoota hedduun fulbaana 3 irraa hojiin kun erga eegalee qofa gara abbaan dhimmaa 7,000 olii tajaajila argatee jira jechuudha. Haala kanaa yoo laallu seektara walitti fiduun hagam bu'aa akka qabaachuu danda'u arginee jirra. Dhamaatii hedduu xiqqeessuu akka danda'u arginee jirra. Seektaroota gidduuttis wal dorgommii uumaa akka jiru hubannee jirra. Seektaroonni tajaajila kennaa oolan gama isaanii sababa rakkoo garaagaraan abbootii dhimmaa deddeebisuun mul'achaa turaniiru. Kanas ammoo karoora bara kana qabamee hojjetamaa jiruun furuun danda'ameera jedhan. Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti kenna tajaajila tokko irratti kanaan dura akka waajjira keenyaatti hanqinni turee jira. Bakka argamnu kanarra adda waan turre jechuudha. Iddoon illee mijataan turre. Amma garuu iddoon illee baay'ee mijataadha. Daldalaanis qaama yookaan immoo seektara biroollee yoo barbaade kutaa kana keessatti yookaan immoo bakka tajaajila iddoo tokko kanatti seektara biroo barbaadu. Abbaa dhimmaas ta'ee dhufee yookaan dhimma biraafis yoo dhufe waan hunda bakka tokkotti fixatee deema. Kenni tajaajila iddoo tokko akka magaalichaatti kennamaa jiru yeroo fi baasii qisaasessuu guutummaatti kan hambise ta'uu ammoo tajaajilamtoonni tokko himanii kunis cimee akka itti fufuu qabu dhaamaniiru. Kochummaan baay'ee tokko baay'ee waan fooyya'aaf yookaan immoo waan ammayyaa'aa ta'e tokko baay'ee wanta nama ajaa'ibu wayiiti. Baay'ee tokko akkanatti immoo itti fufataanaan inni jalqabaan kun baay'ee waan nama galateeffatu garuu umni isaatiillee akkanumatti deemee haanuuf itti fufu kan hin jedhurraa even asuma maqaa galmaa'u irraa kaasnee agarnee abbaa dhimmaa bira geenyu namoonni jajjaboon namoonni yaadaa kallattii nama qabsiisuu fi haala namaaf simachuun isaanis irratti baay'ee wanta ma argamee hin beekne armaan duratti garuu duras ture garuu akka namarra ture haala ajaa'ibaatii fi haala baay'ee nama gammachiisuun simannaan nama fudhatanii nama kochummeessanii yeroo nama osoo hin qosasanii namni maas keessummaan baay'ee mana teknooloojiidhaan guddate waan ta'eef achi keessa namoonni baay'een nama duukaa bu'ee kallattii nama qabsiisuu fi nama kochummeessuus baay'isee waan namarra bichaas miti waaqa biratti kan galata qabu jedhee fudhadha. Akkanumatti baay'isanitti nu haacawan jiran baay'ee galata guddaa qaba. Liseensarraa ka'ee haga iddoo kanaatitti jiru haala akka nama hawwatuu fi haala bareedaadha. Haa ta'u malee gamoon qaama miidhamaadha. Gamoon bulchiinsi magaalaa Adaamaa ijaare kun qaama miidhamaadha. Haalli tokko kan mijaanne hin jira. Kana xiyyeeffannoo keessa galchanii qaama miidhamaa kallattii ittiin tajaajiluu danda'an wantoonni hojjetaman kun wanta salphatti ilaalamuu miti waan guddaadha. Akkaataa kanatti bakka tokkotti dhufanii namoonni bakkuma tokkotti dhimma ofii fixachuudhaaf baay'ee nama gargaaru waan ta'eef baay'ee gaariidha. Kun namoonni yeroo baay'ee asitti deddeebi'anii akka rakkanneef furmaata qaba jedhanii yaadu.